Achuma harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessanii an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya nukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala keenya faaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Maali kun naan jechuu keessaniin ooltanii hin beektan namoota baadiyyaa yookaas immoo jechuudha. Akka isaan itti viidiyoo baqatan jechuudha. Baadiyyaa yeroo hin deeme viidiyoo gabaabduu tana jechuudha. Irraanfadheen tureyyuu akka chaansii osoo hin tuttuquu argee namoonni baay'ee waa baay'ee jechuu akkasumas immoo yaadawwan garaagaraa kennuu dandeessan asirratti garuu jechuudha. Namoonni immoo kaleessa keessan eessaa akka kaatan ka'umsa keessa warri beektan jechuudha. Akka koomentii gaarii barreessitan abdiin qaba jechuudha. Innis maaliif yoo jettan jechuudha. Namoonni tokko tokko maaliif zim jenneetuma sadarkaa har'a irra jirru qofa laallee bakka ka'umsa keenya kalee sana eessa akka kaane maal keessa akka tarre namoonni tasumayyuu dudduuba keenya garagarree hin yaadanne hin jirra baay'een keenya jechuudha. Garuu jireenya koo keessatti kanan irraanfadhu maaliif jennaani maatii baay'ee keessatti hin guddadhe akkasumas himmootu jechuudha. Obboleewwan kiyya na duuba ijoollee hedduu jechuudha baay'ee isaaniin guddise waan ta'eef jechuudha. Innaa siistariin kan koo ishee xiqqoon kun amma jechuudha bakka koo buutee wanti hundumtu akkuma kan koodhe kan duraa jechuudha. Waa hundi isaayyuu jechuudha ishee irratti hafee jechuudha. Hin beektan immoo jechuudha dhiirota baay'ee keessa shamarran tokko qofa taatanii gaafa jiraatan hammam akka hojiin isinitti baay'atu jechuudha. Innaa siistariin koo isheedha jechuudha. Geessuu yookaas immoo kan waa hojjechuu fi dandeessu jechuudha. Bara 2000 dhalatte. Innaa amma dubara guddoo taatee jirti kun akka agartan kana jechuudha. Kaameraa baqataatii turte. Kanaaf hin beektan ka eenyu keessan jechuudha. Kaleessa keessan eessa akka kaatan isteeppii akkamiitiin deemtanii dhuftanii akka sadarkaa kanarra geessan baay'een keenya hin beekna jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko immoo jechuudha kaleessa isaa sanarraa uffatee jireenya isaa har'aa qofa ilaalee maali kuni ambaadiyyaa baqa waa baay'ee jechuudha. Ijoollee baay'ee yeroo baay'ee nan taazabaan jechoota baay'ees immoo nan isaan madaala jechuudha. Kanaaf jechoota akkasiitti dhimma hin qaban yeroo kamiyyuu jechuudha. Maaliif yeroo baay'een isiniin jedha. Namni ka'umsa isaa kaleessaa beeku dura isaallee beekaa ni ejjetanii tarkaanfata isiniin jechaa ture. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni baay'een keessanii ilaalcha akka kootii kana namni qabdan baay'een keessan jechuudha. Amma baadiyyaa mee waan akkuma argaa jirtan kana waa meeqatama wanti isaan bitan tokko hin jiru jechuudha gabaadha. Yoo baay'ate yooma zayitii fi ashaboo qofa ta'e kan isaan bitanii itti fayyadaman jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif biddeena akka argaa jirtan kan alatti toshiiti mana miti sa'aatiin kun bona waan ta'eef ala filatu jechuudha. Manatti hojjetanii qilleensi isaa hedduu das nama jedha waan ta'eef kanaaf akka kanatti shunkurtii kun waasitti miilaan irra deemanii nuti garuu birrii meeqan binnee itti fayyadamaa jira jechuudha. Oddoo duuba sukkaar dinnichi yookaan maxaaxisa isa jennu wanti nuti dhabame hin jiru jechuudha. Timaatimii wantoota adda addaa jechuudha hin beektanii. Innaa baay'ee tokko jechuudha maaliif viidiyoo kana hin baqata baay'een isaanii jechuudha viidiyoo hin jaallatanii.